Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden kanneen waraana kaaba Itoophiyaa jiru keessatti qooda qaban qoqqobuuf ajaja dabarsan. Qoqqobiin kun garee fi namoota dhuunfaa haleellaa raawwatanii fi deeggarsa namoomaa danqan ilaallata. Kana dura US qondaaltonni Ameerikaa kan seenne qoqqobuu fi deeggarsa dinagdee fi nageenya Itoophiyaaf taasistu dhorkiteetti. Ameerikaan yeroo dheeraaf waraanni dhaabatee mariin akka furamu gaafataa turte. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed xalayaa pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayideniif barreessaniin Itoophiyaan dhiibbaa kamiifuu hin jilbeeffattu jedhaniiru. Firaa'ol Balaa gabaasa qabdi. Ajaji pirezidaantichi jimaata mallatteessan kun ministeerri maallaqaa Ameerikaa namoota mootummaa Itoophiyaa, mootummaa Eertiraa, adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi mootummaa naannoo Amaaraa keessa jiranii fi kaan marii caalaa waraana itti fufuu filatan itti gaafatamoo akka ta'an ni taasisaa jedha. Ajaji qoqqobbii kun maqaa garee tokkoo adda baasee dhahuu baatus waraanicha irratti kanneen qooda fudhatan hundumaa ni akeekkachiisa. Haa ta'u malee imbaasiiwwan Ameerikaa Finfinnee fi Asmaraa jiran garuu maqaa aangoota qoqqobbiin kun irra kaa'amuu malu adda baafachuu CNN maddeen eeruun gabaaseera. Akeekkachiisa Ameerikaan hamma yoonaa Itoophiyaatti warreen sarbama mirgaa fi deeggarsa namoomaa danqan irratti kenniteen kun isa cimaadha. Qoqqobbiin kun uummata Itoophiyaa yookaan Eertiraa irratti kan taasifame miti jedhaniiru pirezidaantiin Ameerikaa. Pirezidaant Joo Baayiden gareeleen waraana irratti hirmaatan hundi gara mariitti akka dhufan waamicha dhiyeessaniiru. Ibsa isaanii keessattis rakkoon waraanaan furamu hin jiru jedhan. Ameerikaan baatii darbe hoogganaa olaanaa humna waraanaa Eertiraa waraana Tigraay irratti qooda qabaniif qoqqobbii irratti keessetti. Murteen Ameerikaa kun yeroo dargaggoonni Itoophiyaa qindeessummaa mootummaan xalayaa miliyoona 5 ta'u pirezidaantii Ameerikaaf White Houseitti erguuf yeroo qophaa'aa jiranitti dhagahame. Ministeerri muummee Abiy Ahmed xalayaa pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayideniif barreessaniin Ameerikaa fi biyyoonni lixaa dhiibbaa hin malle Itoophiyaa irra gaggeessaa jiru jedhaniiru. Xalayaa kana wayitan barreessutti namoonni nagaan, dubartoonni, daa'immanii fi gareeleen balaaf saaxilaman naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti qeerraa buqqaafamaa, jireenyi isaanii manca'aa, maatiin isaanii jalaa ajjeefamaa, qabeenyii fi dhaabbileen isaanii TPLF'n jalaa barbadaa'aa jira jedhan. Ministeerri muummee Abiy naannoo Tigraay keessatti ammoo daa'imman umuriin isaanii hin geenye waraanaaf akka duulan godhamaa jiru jedhan. Addunyaan badii TPLF Affaarii fi Amaaraatti taasisu callisee kan jedhan ministeerri muummee Abiy hojiiwwan bulchiinsa isaanii naannoo Tigraay tasgabbeessuu fi gargaarsa namoomaa qaqqabsiisuuf taasise sirnaan hin hubannee jechuun komii ibsaniiru. Akkuma Ameerikaan addunyaa irratti lola shororkeessummaa irratti bante mootummaan Itoophiyaas lammiilee miiliyoonaan deeggaraman waliin ta'uun sadarkaa biyyaatti lola shororkeessummaa irratti bananii akka jiran himan bulchaan Itoophiyaa. Dhaabni adda bilisa baasaa uummata Ogaadeen ONLF filannoo biyyaalessaa keessaaf baasuu beeksise. Dhaabichi dirreen dimokiraasii dhibbateera kanaaf hin hirmaadhu jedhe. Bakkeewwan kana dura filannoon biyyaalessaa ja'affaa hin taasifamne jechuunis Somaalee, Hararii fi bakkeewwan naannoo kibbaatti filannoon fulbaana 20 ni taasifamaa jedheera boordiin filannoo biyyaalessaa. ONLF kana duras dirreen siyaasaa dhiphachuu himatee akka ba'u beeksisee ture. Daayireektara waajjira dhaabichaa Finfinnee jiru obbo Ahmad Abdullahi Adam dubbisneerra. ኮሚቴው ሰሞኑ ስብሰባ ላይ ነበርና ከምርጫ እንዲወጣ ወሰነ ኮሬን ሆጅራ ወጪፍቱ ኬኛ ትበነ ወልገሂ ታአቱሪ ከናኒስ ፍለኖ ኬሳ በውፍ ሙርቴሴራ ሰበብኒ ሳሞ ረኮ ገልሜ ፍለቶታ ላልቺሴ ፉርማት አርገቹፍ እየኖፊ ኢብሰ ባሳ ቱሩስ ፉርማታ ጋገሩ ነርገኒ ቦርዲቺ ኮሬ ቁልቁሌሱ ገረናኖ ሶማሌት ኤርጉን ኢዶወን ሙራሰ ቆፈት ገልሜን ፍለቶታ akka irra deebiin adeemsifamu murteesse ta'us naannichatti paartiin biyya bulchuu yeroo galmee filattootaa irratti loogii fi waliin dhahuu baay'ee raawwachaa ture. Boordichi garuu murtoo rakkoo kanaaf furmaata ta'uu hin dabarsine. Kanaaf nutis tibbana walgahii teenyee filannoo irratti akka hirmaanne kan murteessine. Godinoota Wallaggaa Afran kana dura tajaajila intarneetii adda citee ture guyyaa irraa eegaluu qondaalli Itiyoo Telekoom BBC'tti himan. Tajaajilichi godina Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Qeellamii fi Horroo Guduritti erga adda citee baatii tokko ol ta'a. Sababa adda citeef qaamni mootummaa ifatti dubbatee hin jiru. Dhaabbata Itiyoo Telekoomitti daayirektarri Riijinii Lixaa obbo Mulaatuu Guddataa daqiiqaa muraasa dura dubbiseera. Deebi'eera. Guutummaa guutuutti moo?
Eeyyen gadhiifameera. Forjiinis gadhiifameera neetworkiin forjii jedhamu. Tole yoom gadhiifame? Har'a gadhiifame. Guutummaa guutuutti jechuudha. Eeyyen ganaa tokkoon teestiin goona doohaa fi garuu gadhiifamuusaa informationii qabna. Amma oduun gaggabaabaan sinitti himaa qondaalli Itoophiyaa keessa beelliin jiru jechuun miidiyaa mootummaaf kan dubbatan obbo Ayidras Hassan boodarra dhiifatama gaafatan. Dubbii isaanii booda yaada qondaala kanaa namoonni miidiyaa hawaasummaa gubbaa qeeqaniiru. Namoonni waraanaa fi siivilii Eertiraa G15 jedhamanii waamaman erga hidhamanii boruu waggaa 20 guuta. Guyyaarraa hidhaa isaanii yaadachuuf Londanitti egzibishiniin banameera. Gareen ministeera dhimma alaa fi gaazexeessitoota of keessaa qabate kun Eertiraa keessa sirni dimookiraasii akka ijaaramu gaafataa ture. Rakkoo deeggarsa namoomaa kaaba Itoophiyaa jiru furuuf rakkoon ijoon qunname hanqina konkolaataatii jedhee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka dhaabbatichi jedhetti konkolaattonni 400 naannoo Tigraay dhaqanii hin deebine torbanuma darbee konkolaattonni 149 naannicha seenan keessaa tokkoyyuu hin deebine jedheera. Firaafoolii dhugaasa gabaasa qabdi. Hanqina konkolaataa kan himate naannichatti deeggarsa namoomaa kan geessu sagantaa nyaataa addunyaa WFPdha. Dubbiin dhaabbatichaa kan dhaga'ame guyyaa kaleessaa waajjirri ministeera muummee Itoophiyaa erga yaaddoo fi shakkii ibsee boodadha. Erga baatii adoolessaa waggaa darbeerraa konkolaattonni 445 kontiraataan WFP'n deeggarsa namoomaa waliin gara Tigraay geesse keessaa 38 qofatu deebi'e jechuun dubbii himtuun dhaabbatichaa Jeema Sinoudaan himaniiru. Dhaabbatichi konkolaattonni kunneen eessa akka jiranii fi maaliif oolaa akka jiran odeeffannoo hin qabu jedheera. Guyyaa kaleessaa dubbiimtuu waajjira ministeera muummee Billana Siyyum konkolaattonni Tigraay dhaqanii yeroon deebi'uu dhabuun shakkii uumaa jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa TPLF konkolaattota kana dhimma ofiif itti bahuuf qabachuu hin oolle jechuun shakkuu ibse. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa deebii kennaniin kun nun ilaallatu jedhaniiru. Sababni ijoo hanqina boba'aatii jechuunis ibsani. Haa ta'u malee UN maddi rakkoo boba'aa ta'uu ifatti waan ibse hin qabu. Qondaalli UN konkolaattonni akka gadhiifamaniif geejjibootaa fi qondaaltota Tigraay waliin hojjechuutti fufna jechuun ibsa gaafa jimaataa baasaniin ibsaniiru. Naannoo Tigraay, Affaarii fi Amaaraatti uummanni miliyoonaan lakkaa'amu deeggarsa namoomaa fedha. Keessumaa Tigraayitti uummanni 400,000 ta'u haala beelaa keessa jiru jechuun kana dura UN ibsee ture. Salaamuu Yisaa Kaansoo jedhama. Chaayinaa bulchiinsa Tiyaanjin keessa digirii 3ffaa barataa jira. Waldorgommii roobootii tolchuu fi teekinooloojii hubannoo nam-tolchee irratti taasifameen dorgommii yuunivarsiitiiwwan 20 fi barattoota 2,000 ol hirmaachiseen gosa tokkoon mo'achuun dhiyoo meedaaliyaa warqee argateera. Waa'ee dorgommichaa gaafanneerra. Artificial Intelligence Manufacturing System እና በዚህ በሮቦቲክስ ዙሪያ ላይ የተለያዩ ቴክኖሎጂ namtolchee fi roobootiksii keessatti fiildotii garaagaraa jiru. Kanneen keessaa nuti isa industrial robotics jedhamu irratti akka dorgomnu nu taasisan. Lammii Chaayinaa tokko waliin dorgome. Sa'aatiin 3 siif kennama. Yeroo sana keessatti roobootii guutuu sirna keessoo fi qaama isaa diriirsitee tokkoon tokko caasaa isaa hojjechiisuu danda'udha dorgommichi. Waan nuuf danda'amu goonee sa'aatii 1 fi 53 irratti sa'aatii 1 fi daqiiqaa 53 irratti waan hundumaa walitti qabsiisee xumuruu danda'eera. Kanaaf roobootii homaa hin dalagne sii kennu. Ati sooftiweeriidhaan miira itti tolchitee hojjechiista. Achi qaama isaa akkuma lafee walitti qabsiistee hojii makaanikaalaa akka dalagu gootaa jechuudha. Jarmanii fi Chaayinaa keessatti qaamota konkolaataa kan walitti tolchuu roobootiidha. Namooti dhumarratti qofa mirkaneessu. Kanaaf dorgommii kanarrattis roobootichi sirriitti hojjechaa iddoo tokko gara biraatti waa qabatee sochoosuu danda'a waan jedhu fa'i mirkaneessaniiti mo'achuu koo kannatti himan. Warri biyya kanaa qarshii isaanii miliyoona 3 ta'u argataniiru. Nuti garuu meedaaliyaa fi waancaa badhaafamne. 30 አካባቢ ሚሊዮን ነው። እኛ ስንመጣ ወርቅና ዋንጫ ሜዳሊያ ነው ሰጡን።
Abbootiin gadaa Gujii guyyaa kaleessaa kanneen Oromoo ajjeesan diina jechuun labsan godinoota Gujii lamaan keessa haleellaa hidhattootaan lammiileen nagaa ajjeefamuu itti fufaniiru kan jedhan abbaan gadaa Gujii Jiloo Maandhoo gaaffii uummataan labsii kana labsuu himaniiru. Kana dura abbaan gadaa Booranaa Kuraa Jaarsoo shanee nyaapha jechuun labsanii turan. Dhiibbaa labsiin kun fide ifa miti. Waraanni bilisummaa Oromoo himannaa lammiilee nagaa ajjeesa jedhu hin fudhatu. Labsii beerratti garichi yaada isaa kanuuf kennuu yaaleen taasifnee hin milkoofne. Abbaa gadaa Jiloo Maandhoo sababoota ijoo labsii kana baasuuf dirqaman gaafadheera. Oromoo qabsaa'u ta'ee maaniif Oromoo ijjeesaa duuti Gujii lamaanii waggaa 3 keessatti gara 2,000 wayii waan ta'eef Oromoo ijjeesuu nama Oromoo ijjeesuu nama Oromoo dibatuu nama Oromoo ijjeesee Oromoo irra geeraruu Oromoo ijjeesu kamillee ta'ee haala siyaasaatii utka jenni Oromoo ijjeesuun qabu Oromoo nama ijjeesu diina jennee. Hidhattoota dhalallataa hidhattoota kan waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman laallataa wanti kun. Akkasuma jedhanii Oromoo qabsoonne jedhaniiti uummata keenya dhumatu jiranii Oromoo ijjeesuu kanaaf jennee. Akkamiin murtee kanarra geessan? Uummati baay'ee Oromoon fixamee Oromoo keessaa Gujiin dhume hobba'ee fixame Gujiini. Maaliif Gujii fixanii nyaapha kanti dhufee diinni eessaa dhufee Gujii fixaara jedhanii ba'anii muka jala ba'anii guyyaa 2 dhaatanii abbootii gadaa waan kana nurraa feeraa jennaan murtii kana murteessine. Hidhattoonni immoo ajjechaa garaagaraa jiraattonni dubbatan yeroo gaafannu wanta akkasii raawwannu jedhanii waakkatu. Ijjechaan hin jiru jedhanii. Eeyyeen nuti nama nagaan ajjeefnu jedhu. Maani reefu malli guyyaa tokkotti nama 13 mana tokko keessatti bakka kanatti ijjeesanii lafa dudda daawwaa jedhan. Asumatti reefu malli kunoo kabulii 7 ga'ini addee tokko uummata nagaa ka mana galee daboo fi hojjetee galee bakka tokko obbaasaniirani. Uummata ka dhumatu jiru kennammoo. Tarii murtee kan akka murteessitan mootummaan dhiibbaa isin irratti kaayeraa jedhanii kan qeeqan jiru maali deebiin keessan abbaa gadaa? Nu mootummaa iyyuu fedhu nuti mootummaa adoo jiraate kana dhumata. Mootummaa adoo jiraate nama kana nuleessuu yookiin nurraa dhooggaa. Murtee dabarsine malee mootummaa nu biraa hin jiru. Dhugaan mootummaa qabaannee akkana dhumanna. Humnoota mootummaa poolisii faa raayyaa faa isaanis nama nagaa ajjeesuudha manii himatamu. Tarii murteen keessan kun isaaninis ilaallataa? Kun nuti ka isaanii hin beeknu isaan yoo wal fixanillee warra siyaasaati. Warra siyaasaa kanneen dhumatu jira. Nu dubbadhaa. Nu lassi dabarsa uummati baay'ee jennaan jenne malee. Murtee kana booda nagaan ni dhufa jettanii yaadduu? Nagaa fideellee. Kan nagaa fidu waaqaa eegi gaafsa abbaan gadaa Booranaa Kuraa Jaarsoo lasse kan Booranaa sun nagaa ta'ee nulli nagaa nuu ta'indaa jennee lassine. Guddaa galatooma abbaa gadaa. Ulfaadha. Ulfaadha isinillee. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa caqasaati jirtu odeeffannoowwan dabalataaf gara marsariitii fi fuula Facebook keenyaa deemuu dandeessu sagantaarraa kan isiniif dhiyeessee ammayyuu taanaadha kan qopheessite Firaa'ol Balaayii gama teeknikaan Oskaar Bungaan nu gargaareera wiixata walitti deebinaa halkan gaarii.